wajjin jiraatamu kana lafarratti wajjin jiraatamu qilleensa irrattis jireenya ta'amman noqon beeka. Akkuma nama lafarraatiin akhlaaqa namni hin qabne wallalu qilleensa kana irrattis kan wallalu hedduutu jira. Hedduutu jira. Innaa waa inni qilleensaa kun heddummaa ta'e ni caalaa hujaynummaan akka ajaa'ibaatti jira. Afaan guuttatee gartee mallee maaliif jennaan zaataa waliin arguudha. Girdoo duubaan jirama waan ta'eef waan fedhe yoo haasa'e bira jiraatee ija keessa ilaalee iwaallee waan qaanfatu hin qabu. Maaliif akhlaaqni keenya toluu qaba. Akhlaaqni keenya deemsi keenya akka quraanaa hadiisaatti deemuu qabna. Ergaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam yooniif dubbatu waa'ee akhlaaqarraa wanni ilmi namaa irra gartee ammallee hedduun sababiin ilmi namaa gartee ammallee jannata seenu haala toluurraayi. Haala toluurraayi. Haala toluun dirqama gartee ammallee nu barbaachisa. Gaafa haalan tolle yoo hangam baratte yoo gartee ammallee beeka akkamii taate barnoonni sun si wajjin arrafama. Quraanni gartee ammallee ati qaraate si wajjin arrafama. Akhlaaqa yoo badde saniifu wanni isinii dhaamu kaasatan warri gartee ammallee onlaayinaa kun gaafa ka'ee mufannoon tokko dhufe gaafa ka'ee wallabbiin tokko dhufe maaltu barbaadama? Suuraa namicha wallolee kana maqaa isaa barbaadame feetu mataan gadi garagalfame feetu gartee wanni hin taane taappellaa meeqa irratti maxxanfame addunyaa kanaaf raabsama. Kun haala gartee nama muslimaati miti. Kun haala gartee nama muslimaa irraa barbaachisu miti. Kun hin barbaachisu. Yoo gartee namni tokko aalima haa ta'u jaahila haa ta'u yoo dogongore yoo karaarraa maqe addiinu nasiha liman eenyuufi gaafa qabriidhaan itti dalayna obboleewwan arra addunyaa irratti kan itti dalayna. Maaliif baranne? Maaliif qaraane? Maaliif ahli quraanaa taane? Maaliif gaaddisa ulamaa dhumne? Amala keenya fokkataa isa badaasan jijjiiramuudhaaf kan nuti as dhumne. Kanaaf waa hedduu gartee ammallee gidduudhaan giddaa deemaa ture. Arra sanarraan isinii dubbadhaan. Sanarraa yeroon jedhu hadiisa rasuula alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii Abdullah ibn Mas'ud عدي سرّا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نما مسلماتك الرسول فاسق ما دعا ربي قالي ربي جل نما باسا إرجال ربي نما الرسول تكان جن قرآن ربي نما الرسول تكان جن إيسا فوتن نمني قرتي أما اللي والأرب سلامين جد إرجال ربي عليه الصلاة والسلام شيطان لمن جبر يا قرتي أما اللي يرون نمني تكو أرب سي أرب سوس غرغارتين الربسين هندوبتين ديبتين الربسين نما غاريتي غافاتي تفتي ديفتي نما سي أرب سكانا إني نولي ديزا غافاتي أسيتي ديبستي isa jaynumsite deebisiina arrabsii jechuu jirta. Gaafa deebisaa gooteef namni tokko gaafa abbaa fedhe si biratti arrabse gaafa ati irratti deebitee raddii gootee arrabsuu eegalte isa sanaan jabaadhu arrabse namicha kana jedhaa jirta kallattii tokkoon. Maaliif jennaan dalagaa kan kee gaarii dalagatte kana guyyaa irraa gartee ammallee baankii gartee ammallee namaa irratti sheer gochuufii jirta. Quraana bareedaa dhaggeeffatte kana hadiisa rasuulaa dhaggeeffatte kana sadaqaa gaarii sadaqataattu kana namaaf sheer godhaa jirta. Maaliif arra gartee ammallee sheer godhuu baattu guyyaa gartee ammallee ati guyyaa qiyaamaa gaafa aduu taakku tokko namatti taatu gaafa namni dalagaa tokko maallaqaan illee bitatee hin arganne gaafa ilmoon abbaan fayyanne haati ilmoon fayyanne san dalagaa kan kee dhaabbattee namaa hiruu teessa. Yaa warri arra nama arrabsaa jirtu yaa warri arrabni kan kee naamusa hin qabne
فاتق الله فاتق الله فاتق الله ربي كان كي صداد ربي كان كي صداد مفلس جدت إرجع ربي عليه الصلاة والسلام حديثة كي ستيوني ندبة صحابة نجافة حديث أبا هريران أوديس حديث قرتي أما اللي مسلم كي ست مال جدا إرجع ربي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس نبيتني ديغا نما جتون خسارة نما جتون أينيو هي يعني بر سيقالي أينيو بين خسارة نما جتون هنغاوا نما جتون أينيو جنان صحابون نهم الجن هم بينو يجن إسا يوكا نمو قبين ينقمد نمو هوريك هيفا دبي كنبي كان نجاني أما اللي قرتي أما اللي صحابني الله ورسوله أعلم رب ما في إرقى ما يصاب بك جان إرقى ربي عليه الصلاة والسلام المفلس أتي تاته نما قرتي أما اللي وحجه وياتي كدفو قرتي أمالي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا أعطي هذا من حسناته يا سلام سيقالي إسا تقو ديغا إسا بوسي isa tokko maallaqa isaa irraa nyaate isa tokko dhiiga isaa dhangalaase isa tokko ni arrabse isa tokko gartee ammallee naamusa isaa balleesse ni xiqqeesse kana hundaa gaafa dhufee jedhe khayrii isaarraa fuudhamtee hajjii isaarraa soomana isaarraa sadaqaa isaarraa khayraata inni dalage hundarraa fuudhamtee kennamti in faniyat yoo gartee khayriin isaa osoo kennamtuu irraa dhumte namni gartee ammallee dhufee himata gaafa gartee ammallee namni dhufee himatu hamtuun namicha dhufee himatu kun irraa fuudhamtee isa kanarra kaayamtee irra guuramee gara jahannamaa oofama walciyaadhu billah khayriin isa kanaa sababii inni nama arrabse sababii inni dhiiga namaa buusuun khayriin isa kanaa gartee ammallee walii qabamteet nama kennamtee kaatee gaafa gartee khayriin isaa dhumte wanjalli gartee namoota inni duraan arrabsee jiruuf fidamtee irra guuramtee gara jahannamaa deemam rabbi najaanu haa baasu yaa obboleettii kiyya yaa obboleessa kiyya khayrii bareedaa jala carraaqqattee dalagattee kaatee of jalaan balleessin namni hundinuu anii fi atis mana jahannama keessaa ni qabna jannata keessaa ni qabna wanni sii galuu qabu hanga nama arrabsituun hanga hamtuu tokko dalayduun mana sa jahannamaa keessaa akka jaarrataa jirtu beekadhu hanga khayrii tokko dalayduun hanga gartee ammallee khayraata wahii saddaqattuun hanga gartee ammallee qur'aana qaraatuun hanga sawaaba gartee salaata salaatuun ibaadaa guutuun mana jannata keessaa ijaaraa jirtaa isa jahannama keessaa diigaa jirta gaafa gartee arrabaan nama jirte gaafa gartee ammallee karaan taane karaa qur'aana hadiisa ala deemte gaafa gartee ammallee wama khayraata ma'anaan qabne wama siif khayrii sawaaba tokko hin qabne maclayaan irra ooltee bulte mana jannata keessaa of jalaa diidee ka jahannama keessaa jaarrataa jirtaa beekadhu siyaa galu dubbiin hin beekamtu guyyaan saniif wannin siit dhaammadhu deegaa taatee kasaaraa taateen deemin حديث أما كان الرجل ندابن hanga fedhe haa beeku hanga fedhe maala ta'u namni gaafa gartee ammallee nama arrabsu in xiqqaadha akka gartee ammallee seenaan dubbatutti namicha gartee ammallee ergaa rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabsuudhaaf ergaa rabbii arrabsuudhaaf hidhatee uffatee ka'ee dhaqee arrabsee fuula isaaniitti tufe ergaa rabbii irraan gafalanne bar
Utbaa ibn Abii Lahab ni beeytan seenaan akkan irraa dubbatu osoo deemanuu jechuudha gaafa hayaanni isaa akkam ta'e osoo deemanuu gartee ammallee gaafa deemaa dhaqanii imaltuudhaaf bultumni isaan gahee gaafa bulan ganda tokko goranii ganda leenca heddummaatu keessa gaafa bulan leenci gartee gurbaa gartee ammallee utbaa gartee ammallee ergaa rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabse kana namoota hunda keessaa isaan abbaan kun gartee ammallee ni jaallata gaafa inni dhaqee Muhammadin akkanatti arrabsee dhufe jedhee akka waan gaarii nama dalagee wayiitti dhaqee dhadhuma Muhammadin arrabsee dhufe jedheetuma Khaybar gaafa dhaqee arrabsee dhufe jedhu dhaqee arrabsee dhufe Muhammadin jedhee abbaatti abbaan garuu ni rifate maaliif ni beeka akka gartee ammallee du'aayin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kee badan maal jedheen deemsa rabbii si nyaattu jedheen ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hanganuma jedheen deemsa rabbii si nyaattu gaafa inni jedhuun namichi kun gartee ammallee gaafa hawaasa wajjin deemee dhaqee gartee ammallee bakka bultumaa gahan ganda leenca heddummaatu keessatti nama hunda keessaa nama ergaa rabbii arrabse kana leenci deemeetuma afaan fonfateetuma achi keessaa butee fuudhe gurbaa jarri meeshaa ofii lafa kaa'anii ilmi kiyya kun akka gartee ammallee kabajaadha yookiin sodaadhaaf jira gurbaan abbaan ilmaa sun meeshaa isaanii irra kaayan achi bulijanii achi dhaqee fuudhe rabbiin akkana godhe saree isaa rabbiin itti erge moo hin ergine xiqqeenya malee namni nama arrabsu hadiisa quraana irra hin jiru karaa irra hin jiru tartiiba nama muslimaa irra hin jiru of eeggadhu bilaalota kiyya sumayyoota kiyya gaafa gartee ammallee nama tokko waa jettu حديث بخاري ما أنسي دبد لالي قلبي هي سجدي بزي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عند قتين كان يوم الليل نما مسلمات كلولون يوكاون نما لولوزنا إسا تمسيتي قرتي أما اللي نما مسلمات الدولون كفر ماذا عرفسون فاسق ماذا قال ربي جل نما باسا قافا كاتي نما تكو واللبد وصور ربين قرآن لفقا يجروا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني القرآن والحديث قرأ القرآن حديث هدفته الدين النصيحة هديم نبريزان القرى ربي عليه الصلاة والسلام لفنوكا يكون إيه أيون نمتكو واللبون ومجرو ومدوران أرقاماتو يو أرقام يون قرتي أما اللي وبوليسكية ما فكنا قوتي يون جدي قافد نصيحة nama gartee ammallee jalla ni jira durillee arrallee ni jira nama kana gorsitee karaa irratti deebisuudhaaf yaalii godhi wanni gochuu qabnu diin keenya diinii gartee ammallee tartiiba deemsa gartee nama barsiisa karaa irra nama ka'a walaakin akkuma gaafa duraanii sana gartee ammallee utubaa jedhamu ergaa rabbii arrabse sanitti سرير ربي إسنيات دم سرير ربي سيانيات يرين رجع ربي عليه الصلاة والسلام أكو مثلا سرير ربي نيات ربي اللي انت ترجع يا سلام متما قبي غاف حواسا كيسا نموت إني وجنجرو كيسا فودو مال غاف تنما اللي انت أفهم بوي أرومون حيودا وامي كدامت أبوليسا كي أبوليتي كي وانسي ما رجع فدو abaarsa waa torba eeggadhu jedha Oromoon hayyuun Oromoo hikmaa guddaa keessa jira kana dhaggeeffadhu akka kitaabaatti katabi abaarsa waa torba abaarsa jechiidha naalakkaay warri lakkooftu abaarsa jechiidha tokko abaarsa samiidha lama abaarsa dhakaa sadii abaarsa hiddii afur abaarsa dikee shan abaarsa leencaa jaha abaarsa arbaa torba abaarsa torban kana ofirraa eeggadhu jetti hiikaa isaa siifanii maal dhaggeeffadhu abaarsa torban kana abaarsi jechiidha abaarsa haadhaati abaarsi samiidha abaarsa abbaati abaarsi dhakaa abaarsa wasiilaati abaarsi hiddiidha abaarsa soddaati
abaarsi dikeedha abaarsa lammiiti yookiin abaarsa gosaati. Abaarsa yookiin abaarsa afooshaa yookiin gartee abaarsa maaligaa jiga moo maal jedhan jiga jedhan gariin afooshaatti beeka abaarsi dikee. Abaarsi leencaa abaarsa sheekaati. Abaarsi arbaa abaarsa gosaati. Gosti guutuun baatee rabbitti si kennachuu jechuudha. Abaarsa torban kana ofirraa eegi jedha Oromoon. Siyaa galtu dubbiin. Gaafa gartee kayrii carraaqataa kayrii kana dalagataa dhatte akka hadiisa ammaa dubbanne kana dhayitee gartee ammallee dirree qiyaamatti namaa hiruu teessa. Arra feetu hajjii godhi feetu zaddagadhu feetu gartee ammallee waan feete dalagi. Dubartii tokkorraa ergaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabonni dhufanii dubbatanii ni dubbatan khayrii isiirraa. Inna fulaanatan يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها كان الرادبتني ولكن قروا غير أنها تؤذي جيرانها والله سي أذاخي بلسانها الربيسيتي إنما الربسيتي جنان رجال ربي عليه الصلاة والسلام هي في النار إشين كي بدأتي رجال ربي عليه الصلاة والسلام salaanni isii soomanni isii sadaqaan isii waan takka hin baamneef maal arraba isii eeggachuu dhabuudhaan ka jahannamaa taate. Shuufi laalimee obboleessa kiyya obboleettii kiyya ammas dubartii tokko haasawan salaata hedduullee hin qabdu sadaqaa hedduullee hin qabdu waa khayraata marallee hedduun qabdu jedhanii dubbatan. ولكن قالوا يسين الله يسي آذان كيسو ناموس غاري كبدي الربا نمان كيسو نام مسكينة جنير رادو بدن هي في الجنة يسين كجنة تاتي رجال ربي عليه الصلاة والسلام. قافة صحابتي تلفي قرتي أما اللي إرجال ربي وانا دامي جدين ينان كف عليك هذا كف عليك هذا الربا يساني كبني إشارة قدني كان وفرت تيقلو الربا كان كي إيقلو الربا كان كي إيقلو جانين. يا إرجاء ربي إنا لمؤاخذنا نتسلني كبمنا بما نتكلم وانا الرب نكي ندبت تسلني كبمنا ننسخلتك أمك هاتي كيس يا رب. وهل يخب الناس على مناكرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتي. ilmana ma wanni jahannama keessa fuula isaatiin gadi kombolchu gadi garagalchu waan arraba isaa irraa baate malee ni jira ijeelni. Maal irra haasaftee oolaatti obboleessa kiyya obboleettii kiyya guyyaatti miizaana gartee ammallee raqii bifatii ka gartee ammallee nurra jiran galmeessaa jiran. Guyyaa gartee ammallee sheenomnee sheenaan nurraa hin dhumne jira waan irra barreeffamtu kan. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا سلام يا بوليتيكية يا بوليتسكية مينا إيقردو الربا كان كينا إيقردو بكا جرتوتي إيقرد الدنيا كان الرووني دومني فكا شراكني كجنة تاني اتديم نورا في مالي قرآن جهنم تهميتي تكاسات رب نهاتيس نمتك بديتك يو إرى أرجته أن أكا كيجت أكا غرتي مالي عبد الله يو بديتك نرى أرجته أسمان نجافتلو يا بوليسك يا وانا كنا بديكن كي كنا سر أرجي نسيان ناخدي الدين النسيان يجون كذي نما غرتنا من نجي نما نسيان غوني هو الرماوسي والله نما هدود أنا نقافت نما هدود أن دولي جنان خاسل كي نجل خاسو دل وان قدوك تنجد دي ما توري كالتين ان دولي قافت شودا جنان نغرتي أما اللي سلكي اللي ندت ولكن بودر سغلي إني كابي سغلي أبا أفوري ممال تجير نمن صاحب إساتين تامسا دامي تامسا حديثة قرآن لكي لكي أمانة دا بران ناغهي صاحبة كيتين جدين
eegas booda as deebi'ee dhiifama nagaa sagalee naa qabe ta'uun qabu obboleewwan nuti namni hawaasni guutuun maal nurraa eega waan gaarii nurraa eega deemsi keenya haasaan keenya deemsa quraana hadiisaa ta'uudha qaba obboleessa kiyya obboleettii kiyya gaafa kaate badii tokko argite namarratti man satara musliman satara Allahu yawma al-qiyamah guyyaa qiyaamaa rabbii si sattara aybi muslimaa facaasuun cinqamin yoo aybi muslimaa nama tokko argite nama sana gorsi sirreesi tartiiba irra kaa'i kanatu si khayriidha kanaaf obboleewwan kiyya ustaazonni keenyallee baabaan keenyallee dhufanii jiranii kanaaf hajabaannu ofaa eeynu khayraata dalagataa jirru nama biraatiif sheerin godhin akkaawuntii nama biraa irratti sheerin godhin akkuma maallaqa kan kee akkaawuntii namaatiif ammoo guyyaa irraa sheer godhi jedhane namni sheer godhu inuma hin jirre walaakin khayrii dalagataa jirtu immoo karaa ati hin beeyneen namaaf sheer gochuu jirta gaafa namaa arrasitu gaafa namaa hamattu gaafa gartee foon namaa nyaataa ooltu wanni sii galuu qabu أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إيجادو فول ربي كل ربّتشو تيسا يا كان هر جردو دبّن جرا جتّي أفان قُتّتّي وام بربادي حسبت جتّين بلو هر هاسي ولكن قُيّا غافا قرتي حركي كنكي الرمني كان كي كابمتي جنان حركة في ميلي كان كي رقاس الرتبو رفوفتا ويا سنة أصون قهين إجئتي هر واهن دلالا جرتو وان حرامي حلال وركب دلالا جرتو والله نما هدو أرجن نما ربين إجيسا بيسي نما ربين إجيسا وان تقافا كاتو قبا كان الركائي في جنان كرا داري تاي كرا تاجرو قاف ربين سكا بكافا ربي جلان باتو harra humnan qaba jettee namarratti hin bobbayin harra ambeekaadha jettee waan barbaaden dubbatin daangaa rabbii eeggadhu guyyaa rabbiin qabaa rabbiin si qabe hin beektu buloonii tokko si feesaa fuunaanuma lafa teessa arraba kan kee micciiree hidheetuma jennaan lafa taa'uu dandeessa rabbiin bilaashitti qaama keenya guutuu kana guutuu godhee nuun kennine akka ittiin fayyadamnuuf akka ittiin dalagannuuf akka gartee ammallee khayraata mara ittiin dalagnuuf malee ربين دنيا قفا فكان يعني دويني لونت مباني قالوا في ميتي كناف ربين قرآن كيست يرون دبت بل هم أدل سبيلا كالأنعام جري الله ربين ونك ربنا ما أرسينا ما قرصو سنجرو بيك أكا هوريتي جده هوري الرو يوموا جل هذا جده أصو بيكو هاللياسي نبر osoo laalu fuuld gaafa haasoftu gaafa dubbii tokko dubbattu obboleessa kiyya obboleettii kiyya miizaana irra kaa'ee dubbadhume fuuldura kan kiyya maaltu jira jedhii fageessi yaati sammuu kan kee sammuu malakkii rabbi sin godhin sammuu dhiphoo fageessi yaati ammoo nama hasadin nama waanyin oromoon akki jettu haasidninii fi eegeen fardaa gaduma deemteet mee eegee fardaa takka ol garagalee agartee jirta eegee fardaa ol garagalee takka agartee haasinnis akkasuma gaduma deemti wallahi namni nama hasadu hin guddatu galman gahu kanaaf obboleessa kiyya gaafa hasadamtu gaafa waanyamtu gaafa gartee ammallee dudduubba keetii waasi ka'anii waasichi ijaaraman immoo akka karaa haqaarra jirtu beekii irrannaa jabaadhu wallahi jecha nama tokko gocha nama tokko jecha gruupii yookiin garee nama tokkootiin diinal islaam takkaan facaane alhamdulillahi rabbil aalamiin ganaa gartee ammallee tarkaanfatee diinal islaam dagaagee bargaagee galma gaha beeki takkaa gartee ammallee duta sareetiin leenci gartee ammallee sodaatee karaadhaa deebi'een beeku beeki wanni sii galuu qabu sareen dutuun ooltuu leenci gartee agabuun oolu takkaa karaa sarraan deemu waraabessi illeen akkasuma duta sareetiin takkaa waraabessi agabuu buleen beeku beeki sii galee kanaaf amalli saree dutuudhuma laal wanni sii galuu qabu
nama garii kanatu kasareedhaa gadii jira beeki. Nama rabbii sadarkaa irraa fuudhe. Nama rabbi xiqqeesse maal gootare? Walaakin nasiyaan nuti walii goonu arraas boriis obboleessa kan kee obboleettii kan kee haa ta'u wal dhabnaan saahiba ni qabdaa nagaadhaan dubbadhu kallattii barbaachisaa ta'e nageenya ijaariyati. Bakka dhaqxe hundatti nama fayyadu ta'e nama miidhuun ta'in wanni sii galuu qabu. Kanaaf yoo badii qabaatte maali badiin kiyya jedhii dura kaa'i. Maalan sii balleessa obboleessa kiyya obboleettii kiyya jedhii. Akkasitti gartee ammallee yoo waliin deemne addiinu nasiihaa jechuun harruma gaafa addunyaa irra jirutti dalayna malee akiraadha innaan ganda galataati dalagaan hin jirtu beeki. Kanaaf obboleewwan kiyya isinirratti illee dheeresse umrii keessa rabbi haa dheereysu. Abuu Ubeydaan illee dhufanii jiranii shayinii keenya illee jala jiranii akkas inshaallah nasiihaa isaanii qaban isaan illee nuuf haa dhaamanii asuma irratti isinirraa gabaabsa. Dhaamsi kiyya guddoon an har'a isin bira kaayadhu obboleettii kiyya obboleessa kiyya naamusa arraba kan keetii eeggadhu bakka jirtutti. Nama gartee ammallee saaxiluudhaaf nama arrabsuudhaaf gartee ammallee tattaafatin yawma tubla saraa'ir guyyaa sana hin dagatin. Guyyaa sana na jala hin dagatin. Qiyaamaan dhufeen dabarre waan ta'eef. Of eeggadhu obboleessa kiyya obboleettii kiyya rabbi nu haa eegu. Rabbi nu haa tiksu. Muslima jechuun maali? Man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. Nama gartee namni muslimaa harka isaatiin nama hin geenye. Nama arrabaan nama hin geenye. Muslima jechuun akkana. Aina ana wa anta yaa akhi alhabiibi wa yaa ukhti alghaali. Mee eessa jirra bakka hadiisa kanarraa? Eessa jirra? Maal dubbataa oolarra rabni keenya? Akaafaan keenya maal akaafaa oolaatti laata? Rabbi nu haa sattaru. Rabbi nu haa tiksu. Tikasaa keessa rabbi nu haa kaa'u. Zamanni zabana badee jirudha. Zabana wallaalaan gartee ammallee beekaa ta'ee beekaarra gartee ammallee beekamtii argataa jiru. Maaliin? Takkaa nama arrabaan digirii argate ni jira. Nama arrabsuudhaan. Walaakin garuu beekamtii wayii ni argata. Akkamitti? Nama nama arrabsu jechuudhaan beekamtii ni argata. Nama arrabsuudhaan. Nama sagartee ammallee akkana godhuudhaan wama lamaan seenaan kan kee. Wama lamaan dubbatama. Immaa bilkhayri wa immaa bishar. Kanaan maal keessan jiran gama kan keetii maal keessan oolee bulaaraan gama keetii rabbi nu haa tiksu. الزمن السقوط واللزام البيوت سياقلت دبين يرو سقوط الزمن يرو چلسي بيكا رقي فدو جل ديمي چلسي منتاي الرجالان قرتين ما چلسو السقط الحكمة حكمة قدا بيكم سقدا كيسا جرى چلسو نمني چلسن شينا وابدا أكاس إن شاء الله أمري كيس ربي هاديرسو ولمانو ربي نهاتكسو تكاسا كيس ربي نهاخايتو وإن وافقت الحق فمن الله وإن أخطأت فمن شر نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان منهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eenyu ka harka baastanii kaatan Abuu Ubeydaa bira jirtanii yaa salaam baaba bira jirtanii baabaan jala jiranii shabakaa kiyya qabe moo hayyee fasbir sabran jamiila rabbin waa kennu sabran jamiila walumaanu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. ما شاء الله أستاذ ورجعت أستاذي إنما تقوم يوفيني وأنا ما أنت بس إنما أنت رفعت دوبا يكون أدرستي وهنا
yookaan immoo namni tokko waa balleessee badii isaa san nama biraatti yoo himan wanni kun hama ta'a irratti nama gaafatamu. Hamii jechuun baabaa keenyata jiranii dubbii afaan nama qabdi gaayoo beekaraatti waa dubbachuun nama dhibdi yaaboo adii rabbuma baasaa ga'ee galuftee sii kana naman darbaa yoo jallattes baabaan naaf asirreessanu hamii jechuun gariin sa'aatii qoxaraana illa hamii jechuun zikru akaaka bimaa yakrahu jan hamii jechuun obboleessa kan kee yookaan obboleettii kan kee waan inni sirraa jibbu cubbuu irra keessatti hin dubbachuudha. Waan inni qabu dubbachuun immoo hamiin jedhamu. Akkasii baabaa jiran gaafiidhaaf guyyaa biraatti kaleessa darbe. Inshallah Abuu Beeda bira jirtu? Waan inni hin qabne irra kaa'utu badiidha malee waan inni qabu. Cubbuudha waan inni hin qabne irra kaa'u. Waan inni hin qabne irra kaa'uun cubbuudha. Waan inni siin dubbatee yoo inni si miidhee jiraate immoo namatti himattee nu baraa jechuun rakkoon qabu. Ayyee. Haaya. Baabaa keenya na jirtanii Abuu Beedaan biran jiran na fakkaata. Mee lakkoofsa lama gadhiisa. Abdoo. Abdul amo Aboy dada Aboy Jimmaja Baba keenya ol nu baa Abu Ubayda biran jirtanii miskiina wallah hirkoo bareedaa wayii goraneetuma achitti dhiiro warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هادفو ترتني سنرجع قرو ifama guddaan isiniin jedha isin as jala teessanii asirra teenyee isinirratti lallabne ifama guddaa. Lakki manichumatuma na lallabaati bare ani sagantaan irra ana jiru ka sagantaan irra darsiis mitoo kan da'awaati kan du'aa'iiti ka suuratul kaaf qara'amu waan bareedaa da'awaa hawaasaa nasihaa godhaa jirta. Ana mijjoomne wammayyuu mijjaa fi miti bar sagalee kee dhagayeetiin ol bahe bare Abuu Baydaan yedduu kana guyyaa lamaan tana mashguula ta'ee ture amma immoo rabbi deebiseera. Olaa bahuu haa dubbatu haa banatu ati immoo rabbiin si haa barakachiisu. Nasihaa guddoo dhaamsa bareedaa obboleessi dhaamu daa'iin tokko dhaamu dhaamtee rabbi si haa kabaju. ميزان حسنات كيتي كيسلي ربي سيهاكاو حقيقاتي ونمان الرائق منسيحاتنا دعواتنا أوازني كينيا دعوة بربادا قلبي إنما أكما نياتا إيقتو دعوة إيقتي أكما نياتا رغاتي ديبتو دعوة ديبتي yeroo hunda darsii dhiifamee yeroo tokko kalimaa gaggaarii da'awaa qalbii namaa jijjiirtee nama wayyeessitu kan nama dammasitu akkasitti tararamuu waan qabu hawaasaaf darbachuun qooda jabaadha. Rabbi sirraa haa jaallatu. Ustaaz Abdallah barakadhu sidras Ustaaz Nu'maan ture nan fakkaata rabbi isaa barakachiisu. Guyyaan akkuma beektan guyyaa Jumaati ansilaa'u keessan oola amma magribaatti asrii sagantaa guddaatu jira torban irraa dubartoonni biyya keessaa darsii qaba ka karaa tiktokis ummanni ni dhufa ka karaa imoon silaa ummanni kun guyyaan addaa asuma keessa kanaafu anqoo fagoon jiru isin walii dabarsitanii dhaamsa keessan Abuu Salaa baga dhufte atis dhuftee jirta mee Abuu Baydati dura seentee banadhuuti ceephoo guyyaa lama dhabamteefis buufadhu da'awaa godhiyoo ka jiraattu taate yoo rafuu baatte akka Abuu Abdallaa Ustaaz Abdallaa je yoo hirkatte achitti hafuu baatte banadhu sana booda Abuu Salaahis tadabranii gama gadii azotii hedduu jiranii Sheekh Abdul Qaadirattis gama gadii jirta. Kanaaf inshaallah ana nan dhaggeeffadha bootaatu anjaan hin qabne amma bootaan xiqqoo si anjaan hin qabu. Kanaafu hawaasa keenya walumaa gala keessan baga rabbi guyyaa Jumaa guyyaa bareedaadhaan baga rabbi sin ga'ee nabii keessanitti rahmata buusuun dagatinaa. Gorsa dhaggeeffadhaa da'awaa dhaggeeffadhaa guyyaan addaas guyyaa du'aa'ii qajeellotti kadhattanuu
haajaa keessan rakkoo keessan qajeellootti rabbitti maddaa buqqifadhaa guyyaa addaa qajeellootti keessaa'uu jumaa arraa kana asrii booda faa jajjabaadhaa hedduun haajaa himattanii rakkina himattanii miidhama adda addaa himattanii hadha rabbii keessan himadhaa waliin nagoomaa rabbiin nagoomaa gammachuu rabbii keessan isinii haa godhu guyyaa irraa kanaaf inshaallah baga dhuftan hundi keessanuu harrigaa daawaadhumaa Abu Salaatis baga dhufte Abu Baydoo jiraatti harka baafadhat Abu Baydoo jiraatti harka baafadhu ayyee Ustaaz Abdallah gama keen deebisaa taraadhaan afeerii namuu daawaa haa godhu jechuufan jedhe galatoomi. Ayyee maashaallah ulfaadha galatooma isiniin jenna. Miskiina wallahi Abu Ubeedaan kun biran jiranu silaa bira jiraatan yoon achiin taa'anu isaanu achumaan gadi kutani rabbi rahmataa godhuuf jennagaa olleen Abu Ubeedaatti jifataraaf qabdee ta'uun oolu immoo laata qaatiraa bulanii du'aa irra bulanii irriibni fudhattee kutuun ooltu alaa kulli haalin inshaallah lakka irna hujanna Abu Salaaha kagartee gaa torbanitti dha isaanin boo qaala'anii kaanii dhufanii bada maal akkana qaala'uun hin jedhe badeen tasakkana qaala'attanii bara rabbi sina qaalessuun himaa fuuldura keenyaa isin dhabuu miti inni nuti isinii goone rabbiin egaa khayrumaa godhu meegaa waan torbanitti kuufattanii dhuftane nurratti gadi gadhiisaa isiniin jenna maayikiin gama keessanii unkaan anaa dhufu unkaan deenaa maxxaachuu unkaan basalaa maxxaachuu inni laallen wada madrak wada maayik engaabbizaallen Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan sin jettan tana naan galle garuu gara boodaatti beekaatuman banadhe malee ta'uun olu jee maasha Allah hayyakum. Ayyee ammareef sagaleen keessan soo salaamtaa irra deebitanii nu jalaa mobbore salaamtaa keessan san. Aye sagaleen nagaamu sila shabaka mumura laata yaa rabbi. Ammareef dhagaamaa lala. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kara boodaatti waan sin jettan sana iddoon nageenya isla irra deebitan jechuu barbaadeeti. Maayikuma banadhu jechuu keessan hin oolu jeetuma akkasi banadha jechuu barbaadeeti. Afaan Oromoo hayyakum Allah. Ayyee tole. Sheenii waa sagantaa argatanii? Waa sheenii dubbatanii jiran. Dubbatanii rooti qoomijaan qabu arraafasumaan olaa silaa wani sagantaa ustaazotii walii dabarsaatiin asiyaa qabdan walii godhaayii jen Abu Ubeedaan afaneeru laata achirraa gadi kufanii kaane ajaa'iba rabbiiti waya sheeka lakkoofsa tokkorra nu gora lakkoofsa tokko tachaa gorana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afeera jechuun waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Aduwwiin keessan anaatu immoo isinii rifadheen kee achumarraan dhinkate duddaan gadi kuftane boodee akka malee rifadhee kee si waamnee dhabne. Sootumaan inni ejjataa gabbu'e garuu namarran ejjanne malee walleenuu kaaraatee kana gaawaa xixiqqoo si gaagaafa kombolcha jirtan sana amashaamin dhattanii ziyaaruun ooltanii. Amashaamin saahiba akka gaariitti. Sheenni olaabaan tarii olaa goralu moo sheenni? Meeqa yaa wiitingii jiranii? Sheenni dubbataniiru har'a anasumaan jiraati rakkoon qabu amma naaf hin mijatu sagantaa walii kennaatiin asiyaa qabdan. Dhaamaayii jedhanii Abu Salaahaadhaa sagantaa kenne achi booda itti nuuf uftan inshaallah. Kalas Abu Salaahaan dubbatan tole marhaba. Ayyee. Abu Salaahaddin itti nuuf ufa. ما يطلع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين الإسلام نورا وجعل لمن تمسك به نجاة وسرورا وصلاة وسلاما على من ركب البراق وامتلأ نورا وعلى آله وصحبه الذين بنوا الله بيتا في الجنة قصورا. أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية الإسلام وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حواسا كينيا أقالي في جالة مفيكا بجمو كأستاذ تاتي في كبرتو تادا بقرب بالنجان سمولشي بقرب بنزاكا نايسنجه هفتي أمري كيساني كيس هفتي أمري تينيا كيس ربي براكانو هاكاهو خيري قويا هراكان ربي ولك أبي ربنا هاكنو حاجا كينيا مرأيسات ربنا هاباسو أمسي هدوتو ندورا قدما تري سوران كافل لنك أرامي تري دعاير لنك أتماتو متري هنديسات ربنا هاكيبالو كجنا مرة كاتنا إلى هنجم مزاع كانت أسجرتن إلى هنجا جتشودا سجنتان اللين قول بموت أسمة إنيا داف نيان كيسن جتشودا اتدابت جرو مرة كيسن ربي سنعمل كيسو حاجة كيسن مرة ربي ولتك أبيسني حباسو نما هدوت واسط ولتك أبا مجرجا نما كان كيس جتشورا أكما بفتيسا ولا بوت حاجة صلى ولا به كون جتشودا لكم ما حقيقة كسموت تجرا kun dhukkuba jechuudha qaamaa ka harkaa ka miillaa ka garaa ka sammuutti jira kun jechuudha yaadaan dhukkubsatee jira waa hedduutu jechuudha as keessa jira jechuudha obbolawwan teenya kanaaf inshallah dhukkuba qaamaa fi qalbiidhaan nutti jiru guyyaa har'aa kana keessatti dawaa bareeda rabbiin itti nuuf haa godhu fayyaa bareedduu rabbiin haa kennu ka qabeenyi si duraa qabamnaan jechuudha qalbii cabdee jirtu ka bultiin si duraa diigamnaan jechuudha qalbii cabdee jirtu kanamni si arrabsee akka malee si xiqqeessinaan jechuudha qalbii cabdee jirtu ka jechuudha haadhaa fi abbaa kan keetirraa jechuudha irraa fagaachuudha yaani sitti guddannaan qalbii cabaa jirtu hunda keessanuu qalbii caba keessan gammachuutti rabbi isin haa jijjiiru eega dhuftanii bakka tana ol seentanii jettanii hundi keessanuu bakka quuqama keessanii bakka madaa keessanii niyaadhaan irra geeffadhaa damiira itti deeffadhaa jechuu barbaadeeti. Markazni kun markaza milkiiti akkuma dachee kanarraa bootaan caaltuun mana rabbiidhaa tahetti qilleensa kanarratti bootaan akka hin caalaan filatamaan bootaa quraanii rabbii keessa qaraamaa jiru tana bootaa jechuudha dhaamsi keessa godhamaa jiru tana bootaa jechuudha gaafii waa meeqa gaafattee itti dawaa harkataa jirtu tana jechuudha kanaaf bootattiin tuni caalmiya guddaa qabdii garuftee bakka tana ol seentee bakka quuqama kan keetiidha damiiraan irra geeffachuu niyaadhaan irra geeffachuu sirraa barbaachisa jechuu barbaadeeti kanaaf hunda keenyaahu nama milkaa'ee asii gadi bahu rabbiin haa taasisu du'aa itaatus gaa godhamaatuma ture dhaamsilleen godhamaatuma ture tahee egaa inshaallah daqiiqaa muraasaaf inshaallah hanga daqiiqaa shaniidhaa jaha dhiifamanaaf gootanii ustaadotiin kanaaf inshallah warra jechuudha fatartanis fataraatuma ka harkaan deddeemtanis deddeemaatuma akkatti hangana naaf oobsitan jechuu barbaadeeti dhaamsan silaa jechuudha haasa'uu barbaadu takka dhaamsa godhuu barbaadu waanan torban lamaan tana haasawaa ture silaa irra deebuu barbaada garuu kaleessa takka jechuudha nama takka wajjaasee wanti sun hedduu quuqama guddaarratti taate maali jechuun teessan hin oolu waa'ee aqiidaa ilaalchisee waa'ee ummata ahbaasotaa ilaalchisee filannoo jechuudha Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu deemu kanarra dhaabbatanii hedduu namallee qilleensa irratti burjaajessaa jiranii dhaamsa tana sirriitti sababaa tanaatiin qabdanii hawaasa jechuudha qilleensa irratti waa qaraa jiru tana akka aqiidaa isaanii gajjabeeffatan sirriitti ustaadotiinis waa'ee aqiidaa irraa haasa'uu qabanii namni hamma barataa jirullee waa'ee aqiidaa isaa yaadachuu qaba waan tanarraa sirriitti yaadannoo godhaa deemaa waan jedhamu jechuudha nam tokko jechuudha naan haasa'ii ture isuma tanarraa hin jechuudha sheenni duraanuu alhamdulillah haasawaa jiranii anis waa xiqqoo irra deebi'ee si yaadachiisuu barbaada akkuma duraan haasawaa turretti ahbaashota jechuun warra quraana rabbiidhaa tahriifa godhu warra quraana rabbiidhaa jechuudha gayyaru warra jechuudha sifaata rabbii xaaxiila godhu jechuudha sifaata rabbiidhaa irraa onsu sifaata rabbii jechuun akka rabbiin arshiirratti ol ta'e jechuuti akka rabbii yanzilu rabbunaa ilaa samaa'i duniyaa rabbiin gadi bu'a gara samii addunyaatti nuzuula yaliiqu bijalaalihi gadi bu'insa isaan malu istiwaa yaliiqu bijalaalihi ol ta'insa isaan malu rabbiin arshiirratti ol ta'e akka jechuuti kun sifaata rabbiiti jechuudha sifaata ficliyaati ol ta'insi rabbiidha gadi bu'insi rabbiidha sifaata jechuudha isaan malu ka akka makhluuqaan ta'in ka akka ilma namaa hin ta'in akkana jennee itti amanuun dirqama jechuudha nama rabbitti amaneeti akkuma amma duratti haasawaa turre akkuma sammuu keessaa qabdanitti akkuma maraakiza keessa jirtan keessatti barachaa jirtan hubachaa jirtanitti rabbiin ol ta'ee jira ol ta'insa isaan malu jennee amanuun teenya dirqama nurra jiru
ربين قرآن كيستي سورة باكو دافر جوزة صدمان كيستي معنا لنا كارسي دا أولتي ألتهجرو بكا هدو تدبتي جرو لفزي دام بكا تربتي دبتي هاسوات الرئي فكين يوفرني سورة عراف بسم الله تربة فارتي آية شنتمي أفريرتي أفدبتي أكارسي دا أولتي ألتهجرو سورة عراف بسم الله تربفا آيات شنتمي أفريرتي أكارسي دا أولتي ألتهجرو ربين أفدبتي جرى قرآن أنججورا أكس جنيتي أمنون درك أمنون رجل أبلوان إياه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض أكنا جيتشون أن نفدبته ربين كيسن إن سمي في دتشي أومي أدري قياك جها كيست إفن أرشرتي ألتهي جيتشو سورة عراف كيست أفدبته ورجتشور الله موجود بلا مكان جانو إيسا باسانيتي فيدن حديث صحيح بخاري مسلم رافدن يمو سورة ربا فركيسا سورة كم رافدن آية كم رافدن إيسا باسانيتي فيدن هنكم من بكتك الله هنكم سورة ربا فركيسا سورة كم كيتي ربا مجتني غافة كسين رابر باكسار لما فرد سورة يونس بسم الله قرنا فآية سدرت رب دبته مال جتشوران دبته إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش وفكات آية ما كان وجن جتشورا أكو ما كان سورة عديدة بسم الله كل سدفع آية لمرت أكو ما كان سورة فرقان بسم الله دي دمي سنفع آية شنتمي سقلرت أكو ما كان سورة سجدة بسم الله صدمي لما فع آية أفررتي أكو ما كان سورة حديد بسم الله شنتمي في تربة فع آية أفررت سورتها بسم الله دي دم فع آية شنرتي ربي أك أرشد أولتي أولت يجر جتشور أفدبة جتشورا الرحمن على الأرش استوى لفظين الرحمن جنتوني مكا ربي تسي صفات ربي تسي مكا ربي تسي صفات ربي تسي صفات الذاتات رب ذات وإسات أرشدت ألطي جنان ومن يا باسرة وكتنني مرمن جتشورا الله موجود بلا مكان ويتجن ربي أرشدت ألطي جرو بكي يجرا وقجانتنا ورى على السنة والجماعة أكا كيساني كنا أكا علماء تنيتناتي مجسما جاني ربين قاما يتقول أنه نجتشاجرني garuu namni jechuudha rabbitti qaama godhaa jiru qaama akka ilma namaa qaba rabbiin ka jechaa jiru ummata abaasiiti isaani malee nu himiti nuti olta'insa isaan malu dhageettii ni qaba dhageettii isaan malu harkaa ni qaba harkaa isaan malu ka akka ilma namaati miti olta'insa isaan malu ka akka ilmi namaadha kursii wayii irratti ol ta'uu miti ka akka ilmi namaadha bootaa ol fuudhamaatti ol ta'uu miti ka isaan malu istiwaa yaliiqu bijalaalihi وعظمته أكن جتشا جرا غافا أكن جتة أكيدان كان كي أكيدا سريتا غافا أكن هنجين آباسي إسان سنة تلتي مخام تجتشورا إرراو في قمبر باكي سادا إمام الشافعيين مال جد آمنت بالله قائدا حالا جتشورا سفيدو قائدا حالا نفيدو سير جتشورا حالا بريدة بكتنا هو بجتون الربر باكسار ما جد إمام الشافعيين آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنت بالله ربتي أمني وبما جاء عن الله ورب الرالفتس أمني أكما عن الله أكما رب الرالفت على مراد الله أكرب نتفلت رب الرحمن على الأرش استوى ويتجو قلتي أرسلت قلتي في ماجرة رب الرئيس بينا آباسني رب الربيكني إرقام رب الربيكني واهي ربي ده وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى إرقام ربي وفي ندبت ورب ندبت سانجل ملئ بيسن ربي نسدق ولي دبت جاي ملئ أمني نياتي تمدوكي أكنمت ربي بوتام ملئ جرى بكيو جرى ويتجن مال جتورا همر باكي زككون قاعدة بكما وآيات الصفات نمرها كما جاءت حيون إسلام جاءت آية واي صفات ربي دبتو آية واي صفات ربي دبتو وصوت حويله نقوني
osoo ta'awiila hin goone akkuma dhufetti sabachiisutu barbaachisaadha. Ulamaan islaamaa akkana jedhani numirruhaa kamaa ja'at wa aayaatu sifaat numirruhaa kamaa ja'at akkuma dhufetti sabachiifna jechuudha. akkuma dhufetti sabachiifna. kanaaf obbolawwan tiyya ulamaan islaamaa maal jenna warra jechuudha Allahu mawjuudun bilaa makaan إنه موجود في كل مكان والرجل فهو كفار وضلال أمة جلت توطة جتشكنا يقوله الجهمية والمعتزلة ابن باز أكرجنا والرجل إنه في كل مكان والرجل كفر جلنا كيس جرا ورسم معتزلة لا جهمية لا آباسوني أشترى فالتقطيبات جتشور دمي إسانيتي لم يكن كفر جرا جلنا كيس جرا ابن باز جتشورا خنافي أبلوان تيا أكيد أهل السنة والجماعة ربين ألطين سيساملوا كأكل من ماتي متي عيني بك هدوت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح سورة فاطر بسم الله صدمي سنفع آياتك وين رد أكو مكان سورة معارج بسم الله تربات مفع آيات صدر رد تعرج الملائكة والروح بك هدوت نبت جيتورا أكرجني وحاسوني في توين دندين خنافي أبلوان تيا سرت وجود فبجون مرباكي سالة سرت فبجون دمكون مرباكي سالة الرقبة أنا ما لقصة تربة رجل وانا ما جرى رقبة في ورا دي مني قبضنا كنافي أبلوان تيا إسلام هذا الرحمن وعلى الأرش استوى ويتجن كان آباسوني لفظ استوى ثم معناه قدشن معناه قد أفرق أباكرجني سبا سنة بدن معنى كل أفران إنك أبوسن واي أكيداتي وجه ولله الجسم معنى مشهور معنى أكيدا وجه ولله الجسم معنى بكمان معنى أفرق فجر لمن أي على وارتفع إمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ومسلم ولما نسلم كرين الصحيح كتاب هذا قرآن ربي صحيح بخاري في مسلمي إمام البخاري كأكاسة تجيشورا حرمت الدنيا كتاب إساء جيشورا هوجي تجيرا جرا سن معنى استوى أي علا وارتفع جيشورا هيك أي سعيد استقر يسبا سانتي في لنا جيشورا وانتان تيكا جراني أمني أباسط هذا وانتان كيسد الديما جراني أمني أباسط هذا يهودا وجم غراغرو ما هنقابن يوكا جنو تأي كيجبا هنتو مالي في جدي أمني جيشورا يهودا دا كربين جيشورا حطة وانجلي كينيا معصيان كينيا دلين كينيا نرابو بربادا دلين كينيا نرابو بربادا جيشا بيت المقدس ألفينا كربين نسان جدي معصيان كينيا نرى سترمو نرى شارمو بربادا جيشا بيت المقدس ألفينا ربي نسان جدي إسان مو وننو تبربانو حنطة أمري بربادا جيشا ألفينا جيشورا غافظا كستي ومن يهودا دا لفظي حنطة دا حنطة تدبل جيشورا نوني تدبل جيشورا نوني تدبل حنطة جاني جيشورا سلا يعني حنطة جيشورا إسان حنطة جاني نوني تدبل جيشورا أكو مكان أمني أحباسي دا لفظي استوى لا استولى لامي تدبل جيشورا زيادة لامي تقول جيشورا استولى قول لامي تدبلني أكو ما يهودان أمني يهودا دا حنطة نوني تدبلت أمني كون يهودا وجن غراغرو ماني كبا جتنيسين أمني أباسطا كون يهودا وجن غراغرو ماني كبا جتنيسين إسانو مانو في ناجيا نكونو دبي إسان انجره نهيمت نوتي يجورا هنجنة جج إساني تو يجورا إسانو معرف سي إسانو مفوق سيسي إسانو من دميرو في اتحادي بسانو جنان جورا كناف سريتي نتي وري أهل السنة والجماعة دا أكيدا بريدة كبني جرا سريتي دمكني سريتي لفاول كاني أكيدا كن يخبني دي مبرباكي سار سلا وحاصوني واحد نمتوني قبابسا كناسو من قبابسي إن شاء الله جيش إرات مرادا هدو وري مراكزة كيسا جرو أكيدا هو بجو تنجرو حروف منانسو ملي قرآن نانسو ملي الحمد لله رب العالمين كنسي وان بريدا دا حاصو ربيتي أهيتو ما طربان الراويات كبويا لما إسلامنا يجتم مال جتشورا كهم بين نتجرى مركزة كيسا تايه براتو تاكي كيسا سنجرى براتو تا أستاذ أبو بيدا كيسا نمجرى كابلو قادر كيسا نجرى
jabaanni lafaa kaana jechuudha dammaqnee waa barsiisuu barbaachisaadha. إسلامنا جتشو مال جتشودا على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله هنجا كان جتشودا إسلامنا جو ربي فوق مورا قال ربي جنبه تمورا شركي في أهل شرك الرقم كله ورجتشو أفان رموتي في لفظي ساكين بين جرا باتي ميكا جتشودا مركز كذا تطلع أمتا ميكا مركز كذا ترانيتي ورّي آية القرآن مي آية متك أسكني akka amantaan kan kee islaaminaa ta'e yoo nam tokko ka'ee nuun jedhe amantaa kiristaanaa irraa as bahee islaaminaa kana qabachuun barbaadamee akka islaaminaan kun diin filatamaa ta'e as kenni yoo nam tokko nuun jedhe guddaan tanya hin beennu jechuudha. Nyaadhamne jirra bakka kanatti kufne jirra. Lafaa ka'uun nurraa barbaachisaadha gaa lafaa ka'uun nurraa barbaachisaadha. Mee islaaminaan diin filatamaa ta'uu irratti suuraa Baqaraa ayata 18 irraa ilanga 19tti bismillah lammaffaa إن الدين عند الله الإسلام أمن تنجد ولا في التمر ربي بتسلمنا أقوم كان يجد سورة مائدة بسم الله سنفع آية سدرت ورضيت لكم الإسلام دينا أكنا جنجد شورا بسم الله أن كنرت آية أن كنرت ربي كنوا أمن تان الإسلام أمن تا في التمر نوشي نجرا هو بجت نورا برباكسر لفاكاني دمكت نورا برباكسر أكيدان كان كمالي أكيدان كان قرآن فديسة أكيدان كان صلاة صوم نورك أكنا فاجني بر ما شاء الله بريدة دا قرو أكيد جتورا علماء سلفا رايت رفع حدين سارا كسيمتي حدين سارا جتورا تهيتو مسألة اللي في كيسا كباتو صومان اللي في كيسا كباتو حدي كبا وانتي توقو جتورا والشو لا يعرف إلا بالحد أو بالعد ورنو حاطا كنا جاني ونتكا حدي دان تكا وعدي دا مرتين بيك مجاني حدي ساو بچو برباكي سار عقيدة على السنة والجماعة جتون ما جتورا أفان رموتي كسنجاني أفان ربي تني مسنجاني أفان ربي ولالت أفان رموتي عقيدة على السنة والجماعة جتون ورا قرآن فديسة صحيحة تنبول مات دنياتي في آخرة ورا جورتي ولي قلن تكا ورا جتورا كرا فهمي سلف صالح ردي من جتو هنگا كان وبچو نورا برباكي سار إرا قدان تنجا جتورا مركزا كيسا جراني كاكنا بيني فاجر جتورا إيسا جرا أركان إسلام كان يسري فنجرا حواس غرغدو أسجل جرو كان كيسا جتورا دبيتنا مال الراكن دبته يتجي جرو قلبي كربران نران كاسين دمك يكتي دمك توفن أكن دمك وفني قرآن اللي جرو كان سري فني هنگنا كبو جتورا أركان إيمان أركان إنسان أركان جتورا إسلام كان سري فني هنگنا كبو لفا كان هيري ربين سيقودي كان namni biyya keessatti deebi'ee hiree bareeda kana harkataan jiru kana bira kunne jechuudha akaama waa meeqa ishee kan raasitti jechuudha ilmi gurguddoo barachaa jirra ilmi gurguddoo gurra keessatti fudhachaa ammoo waan xixiqqaa gadii kana ibidda biratti jechuudha ummaan keenya nu barsiisaa turan abbaan keenya ibidda biratti gemmoo biratti afata irratti bakka buna nurutti harkaana islaam harkaana imaana gaafatu nutti himaa turan ati jechuudha kasraa isaatiif fataa isaa wal dabarsitee ولن نلويته أكمالته هبتشون كسارة لفا دمكي بك سريتي أكيدا إسلاما سيهبتشيسو بك قرآن سيهبتشيسو تمك إنسيني وابردو ورجتشونا مركز سري لاهن قمني بك مركز انتاني كيسا تسني برشا جرتنو إجولو ما أصول لفاكاتي بلغوا أني ولو كان آية كان كبتا يدي مني بردو وابردشو دف bakkalaalachuu qabda barsiisuudhaafis waa bakkalaalachuu qabda barachuufis bakkalaalachuu qabda namarraa barattu laalachuu qabda namni markaza hin qabne namni bakka hin taane jechuudha teessee barachaa jirtu kunoo akka Abu Ubaydaa yeroo hunda isin irratti waa himaa jiran akka Usaama ibn Qaadir markazni sheekaalleen ni jira nama jechuudha hanga tokko muuxannoo qabuun jiranii warra akkasii adii gaafattanii irraa barachuu isin irraa barbaachisaadha bakka hin taanetti umurii keessan hin fixina بكنتانة تمري كسر في تنام صقاد يمتني وابرتن وفرع إلى لا مركز أحباسط هذا فرعية أحباسط كل سر قوتي جرا نما جتورا أكيدا سر لا وفرع إلى لا جتون أسمان أمسكية مركز أحكام سري تسن هو بتشيزو مدي قرآن أيجي صفات قرآن أيجي اسم برسيزو أكسو ما وجين نما قرآن رتسين قبو يسنوني بيتني بكما جتورا بوجا كان بوتو ما شاء الله جتني كاتا جتورا مخارج قرآن بلسا جتو مدي ساي قوتن جره صفات ساي قوتن جره أنسبر ما شاء الله جتو من ولا جرا سري متى متاكي جرا وخاسي وسر سن قبا
إذن سنارنا نما جتشو القرآن رتي سنقبو قالتي فتنا ما شاء الله جدا نما قرآن رتي سنقبو قريم بر أخي وكاتي قرآن ستراسة دي أفر ركب دي ويما كذني كان قفا جتتو ما كل بلك بركو مسر رئيسين راتان ولا أنا أستاذني بر مركزة ثم قد يتهيدم تاني منتي أنس تاني كان يتشغى ما شاء الله قويا كان قوتو الجسنين جتشاث أولا أكسني برباكسو أكس دمكي فايدا كان كيتي قرآن رسك أبون يو قرآن رتي رانتن أستاذني سك أبي رسل الدبسي قرص الرفتي في الدا ويهو بطا أما تقوتو جتشورا بكانتان التجتشورا مريهن كين فتو كان كيسا واحد سري فتا بالله عليكم وانت رد أبدي ربطا جرو نما حدو جولي نما حدو تجتشورا لم تقطقنا بنا قدوفن قرآني ساني بكتر راكب منجرو جتشورا والله أمتا لما فان أمتا تقوي وقاتك قوتون جتشورا مركزة جترويتي قرآني بكتر راكب منجرو جتشورا كنافي دمك آغنمان دمك آتي قرآن كيسا سري فتا ديما هذا نما موطنو أبو الروا بردا نما قرآن رتسين أبو الروا بردا نما أكيداي سين بس الروا بردا دمك أقوان طينا لكوسة تقو يسيني تكنني غا أمير سنين جاني لفدي سنين جنني لما سنين كنني لكوسة تقو رتاو برتني قرآن سري فتني قرآن سري فتني أكيدا واهنو بتني ما عليك كوني أمير من سميت أمتنو يو قرآن يجوا سري تواهم برني واتكو واسي قرن كبو برنو تواني واسي قرن أنا بكتنا أمانة هم تنرهم فرتنا فايدة كينيا في ناسه إذا ما نقولش هندا كينيا هو إن شاء الله نما وهو بتربنا هاتايسو يا دا مراد كسر رب سنابوتو جروك أركتن كنا أركتن كنا جبات دا ريكورد دي أبسا جرتني سمايون كينيا بلالون كينيا هدو جبات جرتني